Yo ya warke nageni sambarara fafayuma bonadado arda fulan nutar kamtunini itha dukan ultra fordimit asum magan nagelle borna kesat medan ajaiba artificial ingarte midage qopae iddo bashannana dirre liban jedham ijolle teena qopae akkanat sani dhaate jira koota itti bashannana irra kuwas tabadha borciille qaqannasa sani jenna dhiyaadha video tan aqxumurat waliin daawwannu meedaan kun meedaa kam akka ta'e aqxumuran waliin daawwadha sani jenna let's go iddoo bashannanaaf tajaajila ispoortii dirree liban dirree liban fuula kuwaasitti taphatan yoo taatu asum magaalaa Nageellee Booranaa keessatti istaadiyoomii magaalaa Nageellee Booranaa istaadiyoomii gudditti dudduuba irratti midhaafamee tajaajila bashannanaaf ispoortii gartee kubbaa miilaa sana dhiyeessuuf dirree liban qophooftee xumuramtee ijoollee teenaan isaan dhiyeessitee jirti. Guyyaa Sanbataa Febraarii 22 achitti irra dhuftanii sagantaan baniisaa waan jalqabamuuf guyyaa Sanbataa itti dhuftanii namni cuftiin irra bashannantanii taphachuu dandeettanii dhiyaadhaa sanii jenna horaa bulaa deebanaa.